كون هواسا كنا تكلم نوتي ميجي ما يارسي ديغافد ركو هواسا كنا غافد إيسا متاسا ميديا كنا غوبا كتور إيسا كميديا كنا غوبا ركو جو تلا تكا كوبا كبا ركو تكلم فرو دا فرمات في دا فانغم تكا مدور اللي فيغا توري ركو تنا كوبا كبدو موكوبا كبدو جي غافد أفان كتير उसमें कहीं Yo, rako ni jirti hawasa media gubba media lafalle ni jirti. Rako sani formata fakenya fi wala ura dadamne tuma irra sabab ra filan na yi chor ba det fakenya fi. Rako ta ka forma la rako ta ka formata tifidu daf. Unity na ma fesa to kuma na ma fesa. Rako san formata tifidu. Sabata kalle umu daf to kuma na ma fesa mire. Duba sabab ra hariya umu turawi ya damo. Eegara kontu rakkoo gartee saba isin uummachiif taate walitti as deebitanii tokkummaadhaan saba biraa uummachuurra rakkoo sanii furmaata barbaadu turre wayyaadha. Because waan giraawundii irra jirtutti gartee furmaata barbaadu wayyaadhamoo waan ganaa gartee bu'uura sii gadhaabanii fageessanii waa meeqatti godhan kana naannee surre wayyaadha jechuun kana maafiin jee. Maaliif ani rakkoo sanii furmaata barbaadu akkuma gartee saba tokko ta'uudhaaf jarrima fakkeenyaaf saba tokko taanaa saba dandee qophatti taana jaanii gartee ammaan tana maggatti qophatti deema kuni Kubi Oromo tana isa nama milena khudan shan ja akachu dandian. Namni aku duguman di pilih ogerte aku marakon sabatu lisani ijibisirte sabarra muramani sabra mutakarati rakon sabatu di mamaniyo formata ni berbanda kajan tate formata fidun dan jeti namana. Sanif sila wan sanis harta qofal lalani rakoi fi qof formata berbatu tu qofa jalabu sabu kana wajir rakacha awlu ndakabu garte yani sabakana yani sabakalen wala churra rako garte sila aski melemaz godame akata iti hojjata mu goda musa wolo dan takon rako san lafat di sani bradian wechuni saba ganun ta dure etuma fi zinje usme riya ulama kita qur'ana mata rakati qadatte hayyun biyya bae qadatte amat shan jaaf dem tarata ka wallo versi tarata ka ararge versi tarata ka mare fi mare amma de beniti ararge jar so yalla borus kabirat warri me social media kanarra oromo qofti ninjirtu ka dunya sen ilal me ummata qaama sala obboleti fi media kanarra fi qataaya nam kumjan ilal kan qataaya media sarratti dabo bolu narka yirti dabo dalaga wan bira dise qaama sala dubartii qofa waraabu dalaga godhateeti guyyaa kana qaama sala dubartii wajin qabalutti gadhiisa namni qotta guyyaa kana maareedhaan gadhiisa qotta khajala taa'u kuni waan qaanii jirtaa dhiisin juun inumaa bakka silaati waan kana dhiisaa firraa jettuun si jala nam kudhanitta obboleettii isaa gatti qeessu kana nam kumshani jalata namni qaanyii waan jettu dhiisee daabboo abaluun harka jiraa qotta numaa kutaniiti nama gurguddaa gartee abbootii qabeenyaatii fi nama gartee namni ni dhagee jaan akkami qaama saalaa isaanii argina yoo ka biraa dhaba footoshoppii godhanita nama itti wal fakkaatu kanarra nuuf duu jiraatan jechuu booda ummata sanil mokoramee jira mokoramee jira garuu laali ani maalitti namana aliyyu saabil takkaa ijoollee badiidhaan deemtu kana namaan kan murtaa'e ni beekama ijoollee badiin deemtu kana tarkaanfii sadarkaa lubbuutti irra fudhannaa eega badii kanarraa dhaabbachuu didan jennee yoo fakkeenyaa namni tokko lafaa ol ka'e example si godha because aliyyi saabil naaf hubatta yoo mucaan sun akkana siibaa shanyii ta'e yoo rakkoo hila hanqa lubbuu isaatti gartee tarkaanfii irra fudhannaa gartee safuu Oromoo cabse jenne aliyyi kiyya sumaan naafaan as garagala shanyiitii yaajee anumaatu boru hasilaa gartee waliin waan kana kaayyate si afaan garagala shanyiitii jee dubare waan kana badaa shanyiitii jaanii fi qabu mannaa tokkummaadhaan badaa san yoo gartee karaarraa dhabamsiisan ijoollee maantana ijoollee waan tanaan neessu guutuun ijoollee hooleyyii tana ni beekanii fire ijoollee tana waan isaan dalaganiin bikka isaan jiranitti akka takkatti guuruu dandeema because osoo hatta baajata walii baaftee bikka sanii dheeyitee cafeeyitee cinaa keessaa guuruu dandeessa keessi waan nama gootu kanaan baane fakkeenya namaa guuruu dandeessa gartee fannistee akka isiin waan saniif hin deebine waanuma karaa sanirra jiruu dheeyitee xaraguu dandeessaa jechuudha si galee garuu osoo akkisanis jiru gaafa gartee akkasitti walii gallee waan takka ni goone jennu yoo sabaafanii yaadu taate rakkoo mataa kiyyaatti qofa gartee sabarraa achi buqqa'uudhaaf malee sabaaf yoo kaniin yaadu taate ijoollee sanatti tarkaanfii waloo barbaachisaa ta'e irratti fudhachuun nama fe'isaa jechuudha because fedhuu obboleessa kiyya haatitti jedhamte waan taane waan badii yoo dalagee waan gartee hawaasni Oromoo irra walii galee itti murra je'e
itti muruma malee obboleessa kiyya waan ta'eef takka wanni gartee inni badii jalaa ba'u hin jiru yoo waan akkasiisan gartee if keessaa haine malee badaan kun guddachaa deemu malee bal'achaa hin deemu. Ammallee isin saba kana dhiistanii rakkoota naayicha deemtanii saba biraa eega uumame saba biraatti uumanneetanichi eeguu deemtan. Jara kanatti bal'atti hagartee rakkoota duraan karaa deemu dhabeelleen rakkoota ishoo takka jecha ganaa karaa saba rakkoon hin jirre sanitti achi deemaa jechuudha. Akkasuma warri badii kun isin jala dhufa saba keessan kanallee dhabee keessan kun faan gaanii sabanne giza takka facaasuu danda'a beeku warri badii maaliif jennaani keenya kana haa aduu caama roobaa fi ganni xiyyitii fi gabroonfataan adii gurraachaan itti wal dabree arraba muree holaasee akka hunda godhee harka ciree akka gartee foroomna nama murutti bitaa mirgaan gartee harka mirgaa yoo muree miila bitaa muraa akkasitti haa godheehu hin dandeenye jechuudha sabni kun sabakka malee hiddisaa lafa gajjabaati. Duba isin jalaatu nama dhaqaa waan kana waan yeroo laaltanii fedhii yerooti jecha fedhii yeroo guuttachuudhaaf rakkoo uummata kanaatu feenu deemnee gartee nuti sabbiraa uummanne jechuudha. Yoo waan saba kana nama jibbisiisaa saba kana keessaa xaragan irra wayyaadhaan akkasitti namana because saba kana bikaan itti dhiisee deemu qabu waan saba kana keessaa gartee saba kana nama jibbisiisaa saba kana keessaa xaraguun irra filadhaa jechuudha because hin jiree saba kana keessa jirtu guutuu marzii laphee fixuun qabaa jechuudha. Laali usbee keenya wanta kana geeffadhu maali beektaa amma dura maqaa Oromoo fi Oromummaa kanaas ibnu namaa moggaase rabbiin gubbaa rakkate ka'e maqaa kanaan ammoo sabni kun hangam takka akkatti miidhamee fi sabni kun gartee rakkoo gadadoo cinqee keessa galaa ture marti keenya ni beekna. Maquma kana tiisuu irratti hawaasa kana gamtaa isaanii eeguu irratti lubbuu nama meeqaa qalbii nama meeqaa jireenya nama meeqaatu gadadoo seenaa jechuudha. Arraan tana ijoolleen tun maqaa sadarkaa duraatiin Oromoo qofa tan gartee biyya baqaa keessatti gadaantummaa hojii kashlabbummaadhaa obboleeyyan walirratti hojjechaa jiru wal balleessaa jiru warra Oromoo kana qofa. Laali furmaanni kun siranee yoo karaa qabachuu baatillee sadarkaa duraatti warreen gartee ciniinnatee gamana dhufe tiifottootaa fi carraaqqattoonni dafkaan bultoonni biyya baqaa jiran nuti garee yookaan saba moronoo joo tolfatanii kana keessatti warreen gartee carraaqqatu ka gartee kuulii fi dalagatu kanamummaa qofatti akka ilma namaa yaadu qofaatu waliin jiraataa waliif dirmannaa yoo rakkallee war gargaarraa yoo jaan jarri kun Oromummaa keessaa achifoota akkana ichi kutan jechuudha miti laal dubbiin siifaa galtu bal'isiyaati. Maqaa tolfanne kanaan mallattoo tolfanne kanaan warri gartee akka ilma namaa yaadu wali gurmaawanii jiruu baqaa keessa wal gargaaranii yoo rakkata wal cinaa dhaabbatanii dhukkubsata wal dhukkubsiisanii isaan kun waliif dirmannaa jedhanii yoo karaa kanaan dhufan warra rakkoo dalagu warra gartee hojii kashlabbummaadhaa amantii balleessu saba balleessu waan fofokkottu san dalagu immoo if keessaa achi baafnaa warra qulqulluu waliin jiraate jedhanii deemuun isaanii ammeenyaa hin qabu. Meeske waan kana fudhuutii atillee reefuu bal'ina carraa amma qajeeloo si kanina irraa qajeeloo dubbadhu gamma yaada usmee qabaatullee haddaa qabaatullee si dhageeffanna. Laala baaqaa galatoomii fayyadee yaadni qiyyaa ka'us mitirra waan takka garaagarummaa qabu honiin dabalata keessaa irratti dabaladhe malee akkasii laali ani waan ajaa'iba natti ta'u keessaa reefuu aliyyi waan hedduu takka jee garummoo warri waan kana jaares warruma waan san godhuu ture takka qofa qabaadhu warruma maarree haadhateetii jee warruma walirraa muruu warri waan kanaan godhuufes isaanuma sani takka jee kan akka gaariitti hin gajjabeesse seema kabiraa tokko hin jiru ammoo laal namni waan takka gisee godhuu deemu itti yaadee waan hawaasa isaa kanaaf ta'u waan hawaasawaafillee tolu waan biyyaafillee tolu gandaafillee tolu waan akkasiitti yeroo guddaa kana kanneefi har'a haasoo qaba gurguddaan keenya gaafa immoo waan hin taane hunda qabatee miidiyaa kana gubbaan deemee akkana kaja'u ta'e nuti qeessuudha ifti qeessu keessattuu warri hawaasii gadii kun fitinaa kana hunda oromootti illee karokkoo fidaa jiru tuma kana na fakkaata amma waan hunda fuuneetuma miidiyaa irraan dhaqqaba miidiyaa kun nutti fayyadamuu jira moo nuti miidiyaatti fayyadamuu jira miidiyaa nuuf fayyadamuu jiraachuun isaa takka kana jechuun hanqinni nuti qabnu gaafa beekaa waan beekurraa haasoo dhiisee wooma dhageeffatee fi wooma xiqqaa fi guddaan itti fide gabbu'ee irraa haasa'u taate akkana wal galaafachuu taate wal facaasuu taate seenaa qabna nuti uummata seenaa qabu baay'inni keenya rakkoo ni qaba yaa rakkoon ni jirti rakkoon inumaan kaa addunyaa irra jirtu rakkoon takka bakka hin jirre hin jirtu rakkoo tana akkamii furmaata goonaadha wanni hundi obsa feeti sabrii feeti dadhabee hifadhee jettee baatii takkaa fi baatii lamaan deemtee harka jalaa kaafatte booda ifumaan wal galaafatta kabiraa tokko hin jiru
addunyaan tun Awurooppaa fi Ameerikaan tun haala isin jijjiiramte baagiraawundi histirii isaanii ilaalame akka keenyaa kanaa miti. Waan qabatan laal Oromoon jecha jajja'uu takka qaba. Qeereensa eegeen qabini jaan qabdus gadi lakkisinii isaanii dubbiin. Waan takka eegallee xumura dhabuu san hanqina keenya kana nu fidee baay'ina keenya kun rakkoo qabaachuu san bira kutee akkuma Usmeen jeenamu bakka inni itti jiru keessatti waan isaa san qabate. Jallaa isaa san diriirfate. Jallaa isaa san murtii itti kennate. Kun abaluu kiyyaa kun abaluuti osoo hin ta'in murtii kan nu taate Oromiyaan abbaa kiyya nutii fi miti Afrikaa tanaafuu lafa geessu. Lafa seenaa qabdu. Oromoon tuni nama seenaa qabu baagiraawundii keenya ni beektan gaafa isin ammoo as baatanii gurguddaan keenya waan akkanaati irraa soitan sheem wallaahi ani isinumaaf hin kaanfadhe wanni kun guyyaa lama booda ni bada qilleensa kanarra haasoonni isin haasoitan kun riikardi godhameeti isinii ta'a gaafa san afaan kamiini nuti oromummaa tanaa fi oromoo tana seenaa isii tanarraa gabbaanee haasa'uu dandeenya hanga lubbuun jiru itti wareegamuu qabnaa. Yaada kee kana afaan laasatu badu. Iske naanis beektaa jalli. Abbaa waaqaa bitta kadhaa Fudu fudu maanis homaa sanis reessu. Infitadhu abbaa kaa infitadhu Lakki akkaataa dubbachaa jirtuutu akkaataa personal attack godhaa jirta. No personal attack godhutu hin jiru abbaa kaa namatti Lakki lakki mee dhaabbadhu iske naasi jeeti. Ayyee dhaabbadhe. Iske akkitti ati dubbii ofii jirtu fi akkitti dubbii deemu jirtu gargara. Nuti Oromummaadhaaf diina jechaa hin jirru. Oromummaa warra kanaatti wajji himannurra yoo Moroonoo jennee nageenyi jiraate afooshaa Moroonoo sadi gallee nagaan jiraachuu gurra irraa qabannee anne. Reefuu Usmee waan jee qaba. Rakkoo tana fooyyeessuutu irra jira. Mee Usmee siin gaafadha. Abiyyii fi marra walitti araarsitamu. Iyyaaloo gaara suutii tanaa keessa walitti araarsitamu. Warruma gartee kaleessa bakka sadii yeroo arginu sadii kaleessa. Ara 13. Gaafa sadiiti iyyaa turte. Gaafa sadiiti lallabaa turte. Ara 13 taate. Hanga isiin 63 taatu teenyee laallamu. Hangasitti maaree gooneef maaree haa ta'u nama jennamu. Walloo fi Arsii jaanii gaafa mahodduu walii bannuma gartaa tumarra jirti. Gaafa. Okay, Ali galatoomii gaafa bareedduu gaafa tenaa gala wanni ati naan jette uummata kana osuma kana galtuu waggaa. Usmee namni kun nama. Naagala Alisa. Usmee namni kun nama nu keessa tarkamullee nama naati miti wal kabajaa jira. Maal abbaa harsa nuufin kan nama Ali Isaa bidir kabajaa qabu abbaa. Nin beeka bara ati nin beeka professor Kiyyaati sin beeka tanaafin dhaabbisu. Sumaan danda'a. Ayyaa Ali. Dubbii tana wanni fide wanni sin beeku qabdan. Rakkoon tunaaf hoyyootu amma waa'ee rakkoo Oromoo tana noo beekta waa'ee tokkummaatiif waa'ee maarii tana umrii tiyya eegaaniif barreeffees waan kana hojjechuu jira. Takkaa waan biraa hojjetti jedhu uffattee hojjedheen beeku. Karaa sirbaatiin haa ta'u lafatti miseensummaa fi jinnii maadhee waan jettu fedhanii haa ta'u. Hanga gartee hidhadheetti gaara seenutti waan bara keessan jira. Eega waan diigamaa deemu, eega waan gabbu'aa deemu, eega guddaa albahaa deemu, eega wal dhiibaa deemu tokkoon dhabe. Bakka bara deengaddaa jirurra bakki bara jirurraa gadi. Siyaasaan isaan biratti amanti. Lubbuun walii isaanii isaan bira gatiin qabdu. Wal kabajni hin jiru. Gaafa kanaati bakka seentu barbaaddattaa jechuudha. Dubbiin tun amma hanga isin geessu olee oowwisaa jira. Dubbiin waan aariin fidde uummata kanaa wajjin akkamitti hajattu. Kareefummoo iskeen mucaa waan morrasa guddu ture gabbaa seette mucaan sun takkaa bakka sanitti argameen beeku mucaa waan kanaan gabbee. Nama qoosaa godhu malee mucaan qoosaaf godhillee. Dubbiin siiree sarkaa taate malee mucaan qoosaaf gabbee godhan Oromoo kanaatti hojii Oromoo himachuurra Moroon hojii gabbee mucaan ayyetti deemu siirraa bu'ee. Obbo galatooma akkasuma naawusaa garuu dhagaagaa wanni irraa dubbiin kaate jara keenya nuti nama gurguddaadha. Reyaalitii dubbanna ija walaasoina. Wanni irraa dubbiin kaate warra qaama saalaa walirraa ciruu fi walajjeessu ilmaan abbaa tokkotti akkasimi. Waan kana as gubbatti hin dhagee malee ijaanilee nagarre kadheenya kanaa dhagee wallahi rabbina shaahida. Garuu hoggaa dhiirtii waan takka furmaate itti lafa keessu namni dhiira jala deemee akka hirmaatti gartee akka hirmi gartee muka jalaa nyaatee wanta godhutti waa waraabdee uummata walitti kaasu galakkiftu haa gootu nin dubbadhaarrallee dhaggeeffadhaa wanni akkanaa amma duraas ture jira. Jara keenya irra deebi'eetiin dubbadhaa. Rakkoon amma deemu jirtu rakkoo waliigala Oromooti miti. Ijoolleen ammaan tana qaama saalaa warraa murtee jaamtee dubbatamu jirtu ilmaan afran qallooti. Jaalattaniis jibbitaniis as gubbatti dhagayaa jirraa jechuudha. Ijoollee alaa fi jaarsooti jaanii dubbachuu jiran. Isin ilmaan afran qalloo akka ilmaan afran qallootti rakkoo tana fuutanii furmaata walitti as deebitanii furmaata fiduu dadhabbiirraahi uummata guddaa kana uummata gartee seenaa qabu uummata hayyuu uummata beekaa qabu uummata gartee dandeettii waa hundaa qabu taatanii rakkoo waan kanaa irraa baqachuu murteeffatanii seenaan isin gaafatti jechuudha. Ichi qofa gadi deebisee kaa'usme
دابغا درو تمام في دري ما انا هو تاون لا القى علي Bakka bitaan filak. Gubbaa Ali bitaan. Dabuga. meetaka laali jechama usme fayyadame kun usme jechuun saba guddaa kanatti keessu afran kalootti keessu usme ma deemtee laalamma waa meeqa walitti hojjeta dhageeffadhu meetaka mu gorodhu usme wanni ma dubbatte kun waan jalqaba la baaka jalqaba meetaka dhaabadha aliyyi isaa bitta yookaan stupidi waan Karantaa dhee ooftan isin keessaa hin baane. Ammas no takka dhaabadha ustaada eenyu ustaada jaamiti artistii dhaabadhu naas hin jeen usme dhaabadhu ayya abara nafina wal jiif kabajaayo meetaka dhaabadha gaa jara keenya gaa waan maraatuuti giduratti irratti hin deebisinaadha nama nagaa ta'eetiin jira irratti deebisina waan gadi dhaabadha ofadha dhageeffadhaa waan takka jara keenya amma obboleessa kiyya usmeen kun kabajaa guddaan qabaaf obboleessa kiyya soddaa kiyya illee gurbaan kun ammoo inni usmee dubbatte tun dhugaa rabbiitti waan gartee silaasirraan eeggamne dubbatte saba guddaa kana fuutee akka afran qalloo ofii isaaniitii qaama saalaa warraa muranii deebanii oromummaa diigaa jiranii san dubbachaa jirtu obboleessa kiyya. ani kasin janne baaka I never say that Usmee mut godhadhu please I beg you stop dhageeffadhu jara keenya gaafa walloo fi arsiin jimmaa fi arsiin harargee fi arsiin gaafa gartee akkasumatti harargeen tun bikka sadiitaan cabtee bikka sadiitti gosa sadii wali duulaa turte gaafa san bira dabranii obboleeyyan keenya ilmaan oromoodhaa shanyii qaqqaalii ilmaan qaalluudhaa gosummaa isaanii gosa qaallummaa joo kana irraa fuudhanii namuddaan qiqqijate gaafa kaleessa nuti gabbaanee inni kun akkuma uummata kaanii lafa tanarraa haqa qaban qooda qaban waan isin gosti guutuun qabdu isaan kunillee hin qabanii isaan kanaan akkamitti akka jettanii gaafa jennee kaleessa dubbachaa turre yaa idila san keessatti waan kana hunda walitti qabdee ati akka waan gartee ilmaan afran qalloo waan kana godhanii har'a deebanii oromummaa diigaa jiranii waan kana usmee gidee dubbattu it's shame on you please usmee carraa kanatti fayyadamtee uummata guddaa kana dheeru please mana gassi mana kajira chansina kanne oromummaaf dhaabbate oromummaaf qabsoo godhee ture oromummaa tanaa warra gartee gabbee uummata kana barsiise qabsoo tanallee warri gartee buure uummata afran qalloo kana usmee waan kan wonee I'm not tolerant kana usan ka usmee kana isla chudi magabwa dima isla chugabwa awan kana usan ka bro gefada isla chudi majrata awan kana usan ka macarrasha ratu obboleessa kiyya ummannummaan oromummaa ibsi barsiisee qabsoo barsiisee aarsaa oromoo fi oromummaa kafalee gudeeni lafarraa dhume ummata furan qalloo kana maati ifiif qaama saalaa warraa muranii deebanii oromummaa diiganii saba biraa jaaraa jiran jettee ummata keessatti kana ummata kana oromummaa kana sadarkaa duraatti oromummaa kana bu'uuree lafa kaayee qubee tolchee alaabaa tolchee lubbuu isaatii fi shanyiin guutuun lafarraa murruq taatee dhume ummata furan qalloo kana obboleessa gabaabdutti yoo foota mukaa miti dhageeffadha warri afran qalloo gartee ijoolleen akkana qaama kana ol goote maal ol gootan ammaan dhagaa jira dhageen beekuun ammaan asirraa dhagaa jira gabaabdumatti carraa kana fayyadamnee ifi kas ol godhaniiti deebanii waan biraa jaaranii oromummaa diiguu deeman jecha kana fayyadamuu keetiif wallahi hedduu sitti aare gabaabduma jara keenya amananii cuufu mana cuufuuf hin deema dhageeffadha ummanni afran qalloo kaleessaas oromoo ta'aniiti oromummaaf lubbuu fi kananii diinagdee fi humna isaaniitti fixanii jireenya isaaniitti balleessanii akka oromoon har'aan tana masaraa mootummaa seentu godhan ummata afran qalloo godhe sabaa sablammoota gartee hunda bakka takka ijaaranii gosa hunda jala ijaaranii gosummaa dhabamsiisanii oromummaadhaan qabsaawanii har'a warra gartee nuti gosa dhufatte har'a dirree baana gosa dhabamtee dirree baanettanii olii gaffii gandala kana hundaa'u lakkii gosummaan hin jirtu oromummaa caala jedhanii oromummaa dursa jedhanii mataa olii qabanii qabsaawanii qabsiisanii du'anii diinagdee fi qabeenya isaanii macaasanii har'aan tana masaraa mootummaa oromoo dhaqan har'aan tana immoo deebitanii uummata kana gad deebitanii ifiif akkana ol godhaniiti deebanii oromummaa diiguudhaaf maqaa kana baafatan jettanii gidee dubbattan obboleessa kiyya namni kun hanga takka wal jibbaa oromoo lagarkaa jirra ummaatii miti nuti siin jaalannaa no let me finish amura please more please I beg you duusi kabaja guddaa si qaba Somalin balleessa waan kabajaa dhabaa. Mee takka tikshon haabsanii deebite takkaan fitadha niin fitadhee fudhata ishii mo'aa keenya takkumaan fitadha diqoo hin aarse wayi xiqqoo na bute waan guddoo balaa guddoo deemtu fuudhanii bikki isaanitti kannaa jiran harkaa jira wal jalaa wal duraa duubaan qabatanii aboo afandii fi usme asweer gaa dhuguma rabbii yoo kalma taate yoo dubbiin akkanuma taate sabu adaawwannummaan deemu dillitun adaan bikkatti deemtu qabdi mo'aa fudhu dubbadhu dhiisee waan asweer fitadhee wal bakka dhiise. Ammas waan amma dubbatame kana keessa halaxaa jira. Meeshaan amma dura walirraa muramte waan bara 2016 keessa Booranaa fi Burjii Takaawoo Booranaa fi gara jidduutti viidiyoo laxxafanii
Dhalaalee bintoo ofirra gannayxee akka nama du'eef gooteef fakkeessisan hunda ijoolleen san hundi qaqqabamtee dhiyaattee TikTok irrattis karaa adda addaatiinis mul'attee waan kana sababa kanaaf goonee prankiif goonee waan kana nuti namni wal ajjeesee hin jiru namni meeshaa walirraa muree hin jiru viidiyoo kana harkanneetii gassi irra keenya irratti haasa'u turree jaanii fuuluma duraaf illee jecha kana usmee hin agarree jettee osoo hin harkin dhageettiidhaan akkanatti abaluu meeshaa walirraa muranii bakka itti san likki miti hijiba wani san ayaan nama tokko illee hin galchine maambooda nama tokko illee nuti hin galchine bakka hijiba wani san hijiba ta'uu isiidhaallee harkitanii jirtan ijoolluma gastii san banattee haasofteetu deebi'ee qabamanii hidhaan hidhamanii wanni godhame hin jiru wanni ta'e hin jiru dhalaalleen dhuftee jechuudha abbaaqa dhalaalleen dhuftee dhalaan tatakkafaanni duutee harmarraa muranii maaree jaanii hijiba ta'uu godhan akka itti filma san dalee hundarraa haasofame wanni san hijiba ta'uu jala deemnee arkinee keessaanillee namoonni hedduun irratti dalaganii namni afurillee qabamee hidhaa jira gosti lamaan san waliin baatee bakkatti wal fixxee hin qabdu ammaa durallee waliin finne amma boodallee waliin fixxu wanni san piroopagandaa hijibaa ture hijiba san jala deemannee namoonni hedduun irra laffee obboleeyyan keenya warri naannoo san jiran dirmatan dubbii tana dhugaa ta'uu harkan hidhaan hidhanii dhiyeessan hidhaan hidhanii ani fiidiyoo sanniin qaba kan itti isin agarsiisu takka asirra isin banuu danda'a dhiifama isaanii jiru kanaaf waan dhibbarraa dhibbatti hin harkin takka dhageettii qofaan dhugaadha jettee namatti himuun hedduu ulfaata abbuma fedheef abbaa haqaa ta'eefis anaafis ta'e nama biraatiif illee waan kanarraa hedduu ifeega gaarii miti gurra namaatiifu isaan kutesa. Fayyaade akka bareeda lafa keessee wanummaan deemtee bikkatti galaa jirtu waan jechaa jiran argaa jirta. Fayyaade moo abaggaa waan kana sirrii dubbatte. Amma waa'ee maringaa kanarratti hin dubbachuu fadha. Maringaa dubbadhu qajeeloo dubbadhu. Ijoolleen takka lafaa kaatee nuti hararraa eegallee Oromoo miti maringaadha yoo jaan maringaan kun waan qaalii biyya teenya keessaa amma garuu muka babbareedaa muka namni gizee akkana ispoortii fa'aa dalagutti fayyadamu kana. Ani niin kabajaaf waan kana waan gaarii godhan ijoolleen maaliif namni amma dimokiraasiidha dhalaatu ani dhiiraan ta'uu fadhaa jettee dhiira taati. Ijoolleen dura amantiin jijjiiran lakkii Oromummaa kana keessa shiraa heddummaa ta'e joor jennee qabsooyne taa'eeti farshoo dhugu jira abalu jennee qabsooyne ni dhumne hayni keessan jiru lubbuu namaatiin biizinasa dalaganii hin feenu saba tokko iftaaneeti waan biraa taanaa yoo jettee qeeroo lafaa qaatee sanitti amante san taaktika qabsoo isaanii ta'uu mala lakkii Oromummaa balleessuu deemtaa qabsoo Oromoo fixuu deemtaa farada kun warri kana jiru hundinuu hijiba. Guruppii haa taanii sabaa haa taanii sheexanaa haa taanii jinni haa taanii amokkee wuddeem itti hafufanii mirga isaaniitiin jaan maaliif hanqa Oromummaan xiqqeessin hanqa Oromoon xiqqeessin hanqa aadaa Oromootti hin bu'in hanqa saba Oromootti hin bu'in nuti har'aa eegallee akkana faajjiin teenyaas tana nu beekaa jechuun dhiirummaadha. Akkasumaan jaallatu fa'aa bakka bitadha. Fayyaade ulfaadhu. Namoonni biraa taatee madii qashana kana keessatti naaristee kana akkamitti ibsitan moo waan akka bareedatti ibse taatiin jirtu ilmaan afuran qalloo qaama irraa mulu hin jiru qaama irraa mulu hin jiru wanni tun ijoolleen akkas hin dalagne see. Okay. Obsaan dhufe? Obsaa ilillii darbadhu. Afaan ubee jireetan isa? Alaa bika afaanii kasaraan dhiisanii hojjaan jira keenya dhugaa rabbi gizee afaan dubbatan lolli safaata faqaaltii fakkaatti. Bika afaanii maalee tana dhadhiisa. Afaan kanumaatis afaan kanaa namaa tolchee jira keenya. Afaan kanaas nama tokko tolchee moggaasee gabbaasee miti. Afaan kana akkasuma dhiisa. Yookaan wanti qalbii fakkaatti. An beeksisan dhagee barkaasoonin. Laali asii keenya maaliif hin jabeeta yoo dubbiin bika afaanii kan dhuftee hojii kichaa kan namni anjama fakkaatti. Tapha fakkaatti. Afaan kanuma dhiisa afaan kanumaa isa afaan kanaas afaan nama walii galeedha afaan warra wal kabajee hojjaa sooti afaan kanuma dhiisa. Angilmaan jaa ittoo afaan mantana Profeesar Carrankeeti. Obsaa dhabdee ayyu. Angarree abbaa qaba. Xiqqoo isin dhaggeeffadhaa. Waan isin haasa'u jettan naan galle. Usmee welcome. Bagina jaan dhufte. Bagina jaan dhufte. Isin dhaggeeffadha xiqqoo. Profeesar wanni haasa'u jiru naa sii galcha. Ijoollee rakkoo dadhabde gartee rakkoo nama fi wal qaluu fi walitti wal talphisuu fi biyya keessaa siyaasa wal nyaatu alaamoo gosaa wal nyaatu laaluu dadhabdee ijoolleen nuti sababa kanaaf feenu saba jaarrannaa ta'e saba jaarte. Ayyee. Saba san maqaan Moroonoo jaama. Ayyee. Haayoon isaatis
taduraati nama namummaan kabaju Akka. maqaa tokkichaa abalu tokkichaa maaree tokkichaa mitirqoo qotaa fi gosaanis diratanii deemaniin dhiisuu wal xiqqeessuu dhiisuu haadhatee maaree godhi maaree haadhateetti waliin jechuu dhabuu Ayyee. kaayoon isaa kana Okay. nama saba nama ta'e Hangalma kaasa. nama ta'e lakki saba nama ta'e gartee saba nama ta'e akka namaa wal kabaju akka namaa jiraatu ka gosummaan gandummaan maaliif waliin qoonne amantii waliin qoonne tokko ta'ee du'u wal awwaalu jiraatu wajjin jiraatu rakkatu wal gargaaru saba akkasii ka aadaa addaa qabu ka aadaa mataasaa qabu ka waa hunda waan mataasaa ta'e qabu alaabaa qabu akka saba san ijaaranii nuti illee dhufnee garree maali wanni kun jennee gaafannee waan ta'e kaayoo isaatiif waan nutti himnaan nuti illee nu ta'ee fudhanne duraanuu bakka itti galuu barbaadu jirra beekta. Oh, okay. Waan bareeda. Duuba egaa haasawaa mire haala dubbii fidaa mire dubbiin tun nama waan dubbatu adda beekee dubbatu qorannoo irra gaggeessee dubbatu afaanii baatee moo akkanumatti namuma caljeetuma jiraatu tokko afaanii baate. Ijoollee malaayikaa dubbisaa laaleetuma namni akka kiyyaatti Oromoo tanaa fi Oromummaa tana jibbee jira ayyeetuma mucaa viidiyoo dalage dura. Hayyee. Waan isaa wal godhan qaama saalaa wal muran kana laalee an uummatuma kana wajjin jiraachuu dadhabee saba biraa ijaarannaa namni akka kiyyaa jibbitan kootta ayyeetuma mucaa lalaabaa baatee jibe. Hayyee. Namu dhaqee namatti daame. Kaan kun miseensonni na duraa isaa ibsan. Anu bara arrumaan tanaa bara. Aboo hayyee saba Oromoo natti himame. Namni ibsuu danda'u hin jiru sarman bira aboon yaa maqaa. Engeenyaan isaa ibsuun maali jennaan amma dhaabbatee bire. Maali miidiyaa kana cufarra isaa jira nutu miidiyaa irra garee dhufne. Okay. Miidiyaa kana guutuu tokko xaxarree jira namni cufti. Laali waan takka wanni mee iskee dhaafee ciraachi dabarsida takka dubbadhee dabarsaa. Laali rakkoon bikka jirtu wanni gartee jaarmee kana fide jara keenya wanni kun jaarmee qabsooti miti jaarmee waraanaati miti jaarmee hidhannooti miti jaarmee bilisaa fi bilisiyoo fi bilishee fi maarree qabu miti. Hawaasa garaan gubateetu xiqqeenya ilmi namaa wal gubban raawwatu. Kanaaftu dhiibee ijoollee tana gamana fidee jechuudha. Gareen namummatti amantu ilma namaa ta'uu qofaa waliin jiraachuu qofaa saba kana ulaagaan isaa jiru. Amantii feete qabaadhu. Waan feete ta'e namummaan ulaagaan namummaa qofaa. Nama akka namaa yaadu qofaatu miseensa saba kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Kuni dhibbaa dhibbatti waan nuti barbaadnu. Kaleessa nuti harallaa ta'anii jara keenya harallaa jennetti moggaafnee turre. Harallaan dhugaadhaa. Oromoo sanii walirra irraati. Maqaan ichi keessa jira. Garuu moronnoon tun ammoo waan addaa waan gartee namni tokko amma duratti hin dhaqqabini maquma kana xiqqoo hara gartee xiqqoo afaanii namatti tolu nurraa tolchaa akka reefu artistiin keenya baanu nurraa tolchaa nuti sichaa dhaabbannaa namoota gartee silaa isinii kana xiqqoo hubachiisuu dhimma keessa hubachuu barbaadullee afaan diinni jira qacalloo keessa hubatee jira artistiin keenya ni jira rogo kanaan isin gargaaraa coobsaalee ni jira. Tanuma qofaa maqaa qofa nurraa tolchaa isin jenna. Mee maqaan barbareedaadha waa takka hin taane bar maqaan barbareedaadha maqaa bareedaa baasanii hai I just understand it maqaan bareedaadha malee. Okay. Salaamtaa nu gaafanne kurfoo teenya. Atis mee nu gaafanne salaamtaa ture. Jirta? Ni jira assalaamu alaikum. Waalaikum salaam nama badde. Nuwaan jira keenya jirta waa akkamii nagaa miti. Nagaa Abdullaa Kabajaa. Aliyyi saabin nama guddaa. Awwan na rabsin alaala ummata baalagee kana keessa bahu matal nama kabachiifti bar. Ayyuu nama kana buloo godhi. Ummata baalagee. Mee ummata kana bakki keessaa galan silaa biyyaa usiniif dibna bakka itti aanu dhabne malee. Kana baay'ee buloo godhi nama san kuchisi laaqii amara mana irratti gadi. Ummata kabajaa hin qabne kayoo arraba kana wal arrabse haadhatee naan maaree godhe qabrii keessaa guddoo baasee maaree godhe akkasiin maaree mee nama kana wal arrabsiisin malee fidaa addunyaa kanarratti. Nuti ta Oromoo karaa tanaa jimmoo silaa jinnii nu baasan inni taan jinnii. Ummata haadhaan malee wal arrabsuun beekna haadha rabbiinu hoggisati dhaamee rabbiinu
maali alayhi salaatu rasuulli rabbiitu sadaffaarratti abbaa jee haadha san isaan galgala ganama qaamasii dubbatan qaamasii wal arrabsan kadhannee dadhabne miidiyaa kanarra fidaniiti daabboo baluutiin harkaasii qaba ogii jaan girr akka wanta kan argini daabboo lallalee nam kum shanitti taa'e daabboo eegachirra taa'anii taaziyaa daabboo chirraa kululan kan akkas godhan sun obboleettii isaanii haya kan deebi'anii fidanii miidiyaa kanarratti horra akka loonitti ablee wal qalanni ummata kana wajjii manna moroonoo miti aboo baganuu baaftan kun biyya keessaa kun bosona ta'a kun araat kiiloo ta'a wali dhokaaftee qawwee afaanii wal dhiibdeeti qawwee afaanii wal dhiibdee wal dhiisitee qawwee kana afaanii dhiibeeti nama jiru qawwee sanirraa shamisa isaa akka rakkutee dhiigaan irraa qate qawwee afaanii dhiibee obboleessa isaa kaafaan isaa dubbatu ummata kana wajjii manna nuti aboo rabbii sinaa furu nu furtan yaa ijoollee nu furtan Amadu Ali Sabida sabni kun nu gasirane bakka hidanu hidhate bakka nuuf sabaa'ee waanjoo qabdani. Mee asoo gaaffisan isaan deebisine profeesara gaaffisan deebisana liggee akkasiin deebisin maaliif deebisne beektaa? Kanaatti deemna ani fiifuu ammaan dhufe keessumma walumaanu. Eelaa gaaffisan isaan deebisine maaliif hin deebisne beektaa? Asitti keenya gaaffisan deebisiniif matuma isaatiif profeesara keenya rakkeettuun rakkoo